hordoftoota YouTube chaanaalii kootii akkam jirtan maarree haadha nyaata fatteen hojjechaa jira like share comment gochuu na jajjabeessaan isiniin jedha hamma xumura ga'uu na waliin tura akkamitti akka hojjetamu jalqaba gamii hanga xumura ga'uu isinitti agarsiisa like share comment gochuu hin dagatinaa hojii jaalattan hojii bitanis immoo kanatu si hanqatee jedhaate natti maana jajjabeessa jajjabina sinirraa hawwa nama danyaanni fattee kana fakkaata faara bifaatanii fattee jedhama jechuudha. Kabajamtoota koo fattee hojjechuudhaaf wantoota na barbaachisu qopheeffattee jira. Inni kun biddeena zayitiidhaan taffasaa. Inni kun beeyiduunis jedhama. Hammuma isin barbaachisu qopheeffachuu dandeessan isin. Inni kun immoo isnuubar jedhama jechuudha fattee hojjechuudhaaf. Inna na waliin tura hamma xumura ga'u jechuudha. Keeffattoota kabajamtoota koo laban yookiin aannanis qopheeffattee jira fattee hojjechuuf jechuudha. Marree keeffattoota kabajamtoota koo inni kun shumburaa jedhama. Shumburaadha akka Itoophiyaatti shumburaadha. Asitti immoo afaan Arabiffaatiin immoo hammus jedhamee waamama jechuudha. Marree biddeena xibsiis xabbaseetii zayitiidhaan xabbasee qopheeffattee jira na waliin tura. Duraan dursinee kan itti goonu kabajamtoota koo isa talaatiin shumburaa ittaasee biddeena xabbafame ittaasee immoo laban isa jedhan kana. Isnuubar kootatti nyaatadha. Nyaanni biyya Arabaa kana fakkaata. Hojjetameetii xumuramee jira. Baay'ee isaa namatti fudhatu. Marree dhaggeeffattoota kabajamtoota koo naannefattee kana fakkaata. Bifa bareedaa bifa nama hawwatuun hojjeteetii xumuree jira. Like share comment gochuu jajjabeessuu hin irraanfatina. Warri har'a seentanillee maatinaaf ta'a. Warri YouTube gurguddaa qabaatanis YouTube koo sheerinaaf godhaa akkanaaf guddatuuf na jajjabeessadha. Jajjabina sinirraa hawwaa. Nyaanni fattee kana fakkaata. Xumuramee hojjetamee xumuramee jira. Hojjedhee fixee jira kana fakkaata isiniin jedha. Like share comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Video haaraan hamma deebi'ee dhufutti nagaa tura. Bye bye.